Dia tahu benar aja cerita ini. Okay. Mana pakai di? Aduh. Samsa. Nanti kita simpan biar urte. Ashaa jechuun obboleetii jaarsasiiti. Madaam hojiidhaan mataa narraa ciraa narratti cicciru jiranii jette. Dhaggeeffadhaa. Samsa. Nanti kita simpan biar urte. Isi idolee jalaa ajjeesi jettee deeshin ajjeesuutti. Wanti kun ni batte si kan ajjeesiisuuf mana namti turte. Nasi wanti jettee bicha na baasa. Nasi bitee bicha. Sajjeesa si qaba. Mara baay'ee fedee nuti sirra dubbatanaa jetti. Si kan illee guyyaa dura na rukutte akkuma sitti maddee sanii na rukutte. Harki kee hundi na dhukkuma qaamni kee hundi na dhukkuma. Rabbii jetti rakkuma si qabe manuma garaa na baasee kuufte. Ani na du'a kiyyaa na laale. Cinqabee jira cinqee keessa na baase rabbii jedhee. Sifani fasha siru mana jesu dani. Nanti tira na jesu repa sira funa jara ni na jesu dani. Makara ko dani. Mali na ka wajah. Hawi rabbi. Hawi na ka bina sinti jana. Hawi rabbi waji. Dhaggeessanii jirtan. Nuti kaasaa namni dhagee. Kuno nam sadiini achitti jecha kana booda muciyoo ajjeesan jechuu. Muciyoon dhaammattee duute. Nuti firraa kaasaa. Sifan mee. Ragaa isinii bahu feerri kanallee hin argan akkatti argan nutu beeka. Eessuma har'a ijoollee hiikistan fuula isa bakkee sanii keettan yaada hartoota hadaraa warra keetan hojjette deemte maatiin nuuki. Yoo hanqii qabattee itti daa'imti waan reeffa jedhame tokko argatte laala. Waan reeffa jedhame tokko reeffa watan hin argatte laala. Wala mootummaa maaltu nu beeka wala kaan maaltu nu beeka waan goonu nutu beeka itti dhabannee kukkunnee yoo nu bineetan kenne irratti deemne Dubaay irratti kan hin jinqabe. Foolatee. Dhageessanii waan jette irraan isinii deebi'e dhageessanii. Muniir sagalee ajaa'ibaati barkun poolisa Dubaay kan argatee jennaan dhumate. Ani waan ajaa'ibe keessa. Aboo Dubaayin keessaa dhiira. Reefkoo obboleetii teetii ciccirree jaanii ani uummanni kun isa mootu reefkoo obboleetii teetii ciccirree jaanii xiyyaara tikeeta muratanii kulee dhaquu sanii na ajaa'ibe si ajjeesuudhaaf ilaa mana isaaniitti. Miciyoo iccitii tana baastes ajjeesuudhaaf hordofaa jiran. Uummanni kun maafiyaa gurubbiidha. Obboleessa jaarsaa hiriyyaa isii. Cinaan kuwee jiran cinaan Dubaay jiran. Gurubbiin kun maafiyaa gurubbi jaaniin kanneen. Wal mari'atanii za'aa wal fakkaatatti jechuu tana Dubaayitti ajjeesuuf taan Kuweetitti ajjeesuuf obboleeyyan lameen jechuu. Obboleeyyan lameen bakka takkatti gurro'uudhaaf koroora baafatan. Taan qaamaan itti dhaqan takko eegsisan. Uummanummaan kunu jaarsi mucoo kanaatii fi obboleettiin jaarsaa takko jirtu qaamaan dhaqan hulaatti cabsanii jechuudha. Tana siistamatti qaluudhaaf jechuu san rabbii baase. Isaanii qalu wanta ja'utti jaarsi madaam irra dhaqqabe. Kaameeraa qabanii mobaayilaa mana isaanii ilaalanii warri mana madaam ni beektan na fakkaata. Araboonni mana isaanii kontirool godhan mobaayilaan san rabbi baase. Tana garuu maal jaaniin ilmoo lama qabdi. Miciyoo takkatti bilbilte. Kunoo hiriyyaan jaarsaatii fi obboleeyyan isii isaanuma geesse duraanis mana madaam dhaqanii miciyyoon tuni ilmaan isiif dhalte nama lama qaltee biyya baate edanu dafii ajjeesii jaanii. Taduutee tun dhageesse afaan arabaatis ni beekti isinis amataa fi ji'a 8 achi jirti Dubaay. Yeroo san mobaayila fudhattee daftee asuun ajjeesne kunoo akkana jiru jiraniiti.
dafaana dhaqqabaa jettee hiriyaa sii bira sagalee keessa jechuudha. Hiriyaa sii bira sagalee keessa hin turreeti. Hiriyaan isii viidiyoo bilbilteef. Sagaleen mucayyoo tuni gisee ajjeesuu deemanii ka keessa jira. Ol isiniin dhageessisaa. Hiriyaan isii asoo agartuuti. Ijuma isii hiriyaa duratti isiin kuweet irratti bilbilteef hiriyaa isii san dura isii waraananii gorraan jechuudha. Mucayyoon gaggabde. Madaam fuutee madaam mucayyoo warra kuweetuunis. Mucayyoo hawwii jaantanna jechuudha. Maali mushkilaan dilli kun? Jettee madaam amma sanii takka ragaan isiidha. Ijasiitiin argarte jechuudha. Garuu silaa mucayyoon tuni maqaa ijoollee mana dhufee sanii fi isii sagalee fixee kun qobbaawanii ilmaan kiyya adara ijoollee tiyya naa gargaara ani qalamuu kiyya qobbii xumuranii kun warri jaarsa kiyyaa dhufee information dogongoraa kan nu jiraa fi isumaa jeetti qobooda lubbuun isii dabarte jechuudha. Waraanamtee viidiyoodhaan. Dhaggeeffadhaa kunuun. Viidiyoo yeroo ajjeesuu deeman jechuudha. Mee koppii linkii godhaa ni ciccitaa. Koppii linkii godhaa. Dhaggeeffadhaa. Ani abbaa fedhan sodaadha. Abbaa fedhan sodaadha. Haqa baasee hoosifan haqa baasee sagalee sirri dhaggeeffadhaa. Yeroo ajjeesuu deeman jechuudha. Yeroo itti wal mari'atan. Yeroo itti mari'atan sagaleelee dabarsite jechuudha. Koppii linkii godhaa akka sagalee ni ciccinne sirri dhaggeeffamaa jira barreessame sirriitti yoo dhaggeeffamaa jira sagalee isiniin dhaggeessisa. Sagalee tana baaste hawwii yoo as jala jiraatte lakkoofsa akka barreessi kootu atiis si jeesuuf deeman. Atiif si gorra'uuf deeman kootu sifaan seeni. Sifaan ergadhu wantame. Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Mana pakai di aduh samsa nanti kita simpan biar urte Ashaa jechuun obboleetii jaarsasiiti. Madaam hojiidhaan mataa narratti cicciru jiranii jette. Dhaggeeffadhaa. samsa nanti kita simpan biar urte isin idolee tijjala ajjeesi jettee deebiin ajjeesuutti wanti kun nani batte simpan ajjeesiisuuf mana namti turte nasi wanti jettee bicha nabaasa nasi bitee bicha sajjeesa sikata mara baay'ate fidee nuti sirra dubbatanaa jetti simpan illee guyyaa dura rukutte akkuma sitti maddee sanii mana rukutte harki kiyya hundi na dhukkuma qaamni kiyya hundi na dhukkuma rabbii jetti rakkumaan si qabe manuma gara nabaasi kuutti ani dura kiyya lallaale Singkap sudah jadi kesan aku serap jadi. Sifani bahasa serumah aja sudah nih. Nanti tidak ada jenis sirip pasir rafun aja nih nanti sudah nih. Bakal aku dah. Balik harga aja. Aku kira pintu. Aku kira ada kami nafsu tidak dapat jauh. Aku kira aku aja. Dhaggeessa ni jirta. Nuti kasa namni dhagee. Wono nam sadii ni achitti jecha kana booda muciyyoo ajjeesan jechuudha.
mucayyoon dhaammattee duute. Mi'uutii firraa kaasa. Siifan mee. Mi'uutii firraa kaasaatii dubbadha sagalee dhageessame. Arabni laal sabiyyeedha. Arabni daa'ima. Mucayyoon tun nama ajjeestee dhufte. Isaanii geesseef ni beekta. Ilmaan qaltee jirti. Eedanuu si hojii qallee deemna jaanii. Gawwaadha wajji qalanii reefka fudhatanii kutan jechuudha. Garuu daqiiqaa muraasa du'uudhaaf kunoo mana keessa itti cufanii itti wal mari'atanii isaanii ajjeesuu deemu sagalee maayii ta'aa hayattee jirti. Yoo dhageenye irraan isinii deebisa. Oye, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsa, namti tiki kita sifam biar urte. Isi, idolet jala ajesi yettene shin ajesu. Monti konna ni batak sinjo. Sifan ajesi so mana namti tirute. Nasi monti jetti bicara basa, nasi beti bicara. Sajesa sikita. Mara pakai tu fidel nutu siratu patana jetti. Sifan ile mi adran rukutte aku masih tiba tiba sirati rukutte. Hakiki jina ruku kami yo tidak ruku. Rabbi jadi ruku masih kami mana makan apa sih kau ruku. Aduh dua kian lali. Jingka bicara jingka kian sana baca Rabbi jadi. Sifan ini bahasa seruan aja sudah nih. Nanti tidak aja sirip pasir rafun aja nih aja sudah nih makan aku dah. Balik harga aja. Kanaa cimaani mucayyoon siifanii fi aashaan ajjeesii intaltituuni biyyattii nama ajjeestee dhufte ajjeesii reefka sirraa fuudha eega ja'an booda eega mucayyoon ableedhaan viidiyoodhaan hiriyaa isii garsiisaa arabtittii fi isaan lafatti qabanii eega ajjeesan maali ragaa biraa ka barbaaddan taakka lammada isii ajjeesanii achii ka'anii viizaa dhawatanii obboleetii bira dhaqanii kuweet ulaa cabsanii isii gorra'uu deeman obboleettis jechuun kana achi nama dhiiga namaa dhoksina jettan malee ummatuma asitti ajjees kanaatiitu achi ama poolisiin ishaaraa harkaa fuudhe mana hidhaa geesse mucayyoon tun afaan hin beektu tiktookii hin qabdu hiriyaasiitiitu haqa baasaa jiraaf malee anumatti bilbiltee yaa obboleessa kiyya haqa obboleetti jala baas anallee kun ola gorra'uudhaaf kun amma poolis xaabiyaa jirra waliin qabamne sila jaarsii madam kiyyaa natti hin dhufne anas na gorraan jaajjirti kana achi maali ragaan biraa asittis ajjeesanii achittis dhaqan. Sifaan ifirraa kaasii dubbadhu dhiisaatii imimmaan koppii linkii godha. Hai Munir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang kia waan garaa nama nyaatudha. Biyya Dubaay kana seerriin jiru ragaan guddaan akkasitti osoo mucattii kan harka jiru. Oromoon biyya Dubaay akkamitti callise kun kaaffii kiyya. Itti aansuun immoo mucattiin dhumti sagalee qabdu kun maaf poolisatti hin kenneesiin eessa jirti? Isi hawwiisani amma isi barbaanna. Hawwii dhumti sun iyyuu tokkoffaa ijaan argiteetti lammaffaa arabnillee ijaan argeera sadaffaa eenyuun kun sagaleen kun illee ragaadha afraffaa biyyarraa maatiin isii reebamanii mana akkamii jiraachuun ragaadha ragaa kana hunda qabatame biyya Dubaay kana keessatti yeroo baay'ee wanti akkasii uumamu iyyinee dadhabne biyya Dubaay poolisatti hin jiru moo seeratti hin jiru moo Oromootu biyya Dubaay hin jiru moo Oromoo waraqaa hin qabnetu biyya Dubaay hin jiru moo maali wanti kun nutti deddeebi'e kan gaaffii natti ta'e jechuudha. Osoo ragaa guddaa ofirraa qabnu yeroo baay'ee nama nurraa fuudhu dhabne jechuudha. Nama nurraa fuudhu nuti asirratti iyyinee haasofnee dadhabne waan takka faayidaa hin qabu. Yoo ati biyya kana keessatti rakkoon tokko uumamee jennaan yoo nan bakka seeraatiin siifan dhaqii bakka seeraa akkasiidhaaf dhaqii yoon jenne sagalee ijoollee biyya Jarmanii ati taatu faayidaa hin qabu. Sagalee namaa ta'uudhaaf biyya jiran sana biyyatti rakkoon uumame sana nama qabaachuu qabda. Siigalee? Dubaayin keessaa Oromoo hin qabnu nuyi. Dubaayin keessa yeroo baay'ee nama hatu malee nama dhugaa dubbatu, nama sobu malee nama dhugaa dubbatu, nama haqa baasu tokko argine hin beeknu. Wanti kun nutti deddeebi'ee jira. Mucattiin kun sa'aatii sana keessatti jarattiin kun na ajjeesaa jirti jettee erga himattee sagaleen kun jiraate
kun gayaadha ture. Itti aansuun immoo akkamitti nam takka mana Arabaa keessa mucattiin kun dallaalaan hin dhufne seeraan dhufte waggaa geesse jedhame akkamitti Araba tokko biraa namni tokko reeffi yeroo fuudhamu callifamee baafama. Mucattiin kun diramtee jirti, mucattiin kun akkas godhamtee jirti jedhanii poolisatti suun himame akkamitti reeffi gadi ba'edha kaaffiin kiyya. Reeffi kun akkamumatti gabbayee mana hakimii seenee akkamitti tallaajaa seenee reeffi kun immoo amma eessa jira eessatti qabbarama. Mana hakimii namoota tallaajaa jiru hakimni bahara darbanii yookaan wata darbanii hin dhayne mana hakimii jiru. Mana hakimii silaa jiraate bareedaami. Mana hakimii hungeessan. Injiru mana hakimii. Hai. Sila mana hakimii jira fuudhanii yookaan bahara darbanii yookaan cicciranii jooniyyan naqanii akka godhanii. Ishi footoo jara kana ammaaf nu baastan mucattii siin kun erga duute erga ta'e Muniir footoo jara sanaa nuuf ergan. Footoo muciyyoo tanaa bar nama si hojii dhaabbate amma footoo gallakkisnee ammaa miti maaliif Oromoo dhageessisuuf hin dhufe. Oromoo dhageessisuuf hin dhufe. Oromoo dhageessee yoo nu cina dhaabbatte footoo ummata muciyyoo tana beekan jechuun jaarsa siitis ni beekan jechuun. Hiriyaa isii sanuu hiriyaa isii maal jaaniin afaan Oromootti miizee isii taa'amata akka ta'u waliin qalbi. Jaala jedhan. Jaala gaafa ciresiitii fi obboleettii jaarsaatii waliin qale jechuudha. Maqaa kaasee jirti. Aashaa fi Sifaaniitu naqaluu deemaa Sifanii fi Aashaa Sifan jaalasiiti kan calesiiti. Kunoo harkaas na buqaasanii jettee wanta jechaa jirti. Sagalee kaayachaa jirti asoo wanta jaanii. Maraas muranii. Ajjeesanii maranii cicciranii fuudhan jechuudha. Maali achi qabuun? Achi eega fuudhan booda ani bari isii ajjeesanii himi. Fiizaa dhawatanii ta'uu samii gubbaan ta'uu kuweet dhaqanii obboleettii gorroodhaaf ilaa mana cabsuun. Qoy ammallee ati wantati barbaaddu haqaa wantati barbaaddu dhiiga mucatti deebisuudha. Wantati gochuu dandeessu ummataaf marrajaa kennite faras yaadarsan injiyaa waggam jetti. Ummanni dhiiga ofii barachuudha argachuudha maatiin jechuudha. Anamma wanta barbaadu ammallee maali mucattiin kun paaspoortii si maatii irraa fuuchuu qabda. Sigalee maqaa si guutuu mattaawqaa si maatii mucattii duute kan argite. Maatii mucattii duute paaspoortii si mattaawqaa si guutuu imbaasiitti kennamee maqaa siitiin yoo makka dhuftee eessatti akka hojjetaa akka turte imbaasiin imbaasa jechuudha. Jarattii kana imbaasiin hin gaafatan. Okay, gaafii bar obboleettis akkasitti mana dhaqaniiti haadhaa fi abbaanis hiyyeessa haadhaa fi abbaas mana dhaqanii obboleeyyan jaarsisii kuni haadhaa fi abbaas harkaa miila cabsanii hospitaala jiran. Hai maali roon kan nageesse miskiina. Muniri mee takka dubbachuun danda'ama? Namoo isaanii dubbatu dhabame. Hai namoo miskiina kana kuweetitti tumame tanaasii qalan haadhaa fi abbaa eenyutu nu ajjeese jennaan gaafannaan mana dhaqanii uummanni warri gurbaa kuni warri jaarsasii kuni qabeenyaas qabaas faamiliin isaanii hedduu tanneen miskiina. Muniri la asirratti bee takka hin dhagahamaa sagaleen kiyya. Naayyee dubbadhu Muhammad. Dhagahamaa jira saa? Amma asirratti waan tokko beekuu qabna beekta. Dhugaa baafna jenne taanaan wallaahi laazim abbaa fe'ee yoo ta'e jaarsaa jaartii obboleetti jechuu dhiifne ebal warra ajmanii ijoollee as kee Dubaayii keessa